Hello, akkam jirtan hordoftoota YouTube gaaddisa barnootaa fayyaa jirtu jechuun barbaada. Duraan durseetii akkam jirtan nagaa qabdanii anis nagaan qaba. Har'a jidduudhaan hojiin biizii na godheen isinirraa babbadee keemistirii kutaa 9ffaa chaaptarii 5ffaa paartii 2ffaatiin qabadee kan inni isinii dhufe irra afaan bu'aa nu hordofaa jechuun barbaada. Paartii kanaan eessarraa eegallee toofna Lewis formula of ionic compound kan jedhurraa kaafna jechuudha. Paartii tokkoon hagaasii oofneeti kan deebine yeroo darbe paartii kanaan ammoo asirraa kaafne ibsa gaarii walii kannaati kan deemnu ta'a. Nafaana bu'aa na hordofaa jechuun barbaada. Lewis formula of ionic compound. Lewis formula jechuun maal jechuudha? Maaliif fayyada? Kan jedhu eenyutu isa kana hundeesse kan jedhuuf Lewis formula kan namni wanti godhe akkuma maqaan isaa Lewis kan jedhu kun maal ibsa jechuudha? Maquma saayintistii formulaa kana argatee ibsaa jechuudha. Innis Lewis Gilbert kan jedhamu jechuudha. Bara 1916tti Gilbert Ernest Lewis jedhama jechuudha. Saayinsitii kanaati jechuudha. Formulaa kana kan hundeesse. Formulaa kana hundeessuun isaa maaliif fayyade kan jedhuuf to explain Lewis formula jechuun Lewis dot formula illee ni jedhama jechuudha. Lewis formulaan kuni Lewis dot formula jechuun akkuma maqaan isaatu ibsu dootiidhaan kan ibsu jechuudha. Dootiidhaan maal kan ibsu jechuudha? Elektiroovaalaansii atoomoota marsanii jiran san kan ibsu jechuudha. Viijuwaalii inni mul'atutti yaadaan akka namni hubatuuf kan ibsu jechuudha. Fakkeenyaaf isin nama fakkeenyaaf elementii takka yoo taate naannawa kanatti haala kanaan tuttuqaa godhee yookaan doot godhee elektiroovaalaansii atoomoota tokkoon tokkootiif foormulaa kanaan nama ibsee jechuudha. Lewis keessa gabbuunee bal'inaan kan waliin laallu ta'a. Nafaana bu'aa jechuun barbaada. Hiikaa isaatirra yookaan Lewis definition fakkeenyaaf akkaataa nootiilee akkumaan yeroo darbe paartiilee darbe keessatti isin barsiisaa turetti itti daddabaluun hin beekamaa jechuudha. Wantoota kitaabichi hin tuqin itti daddaballee guuttattanii infoormeeshinii guutuudhaan akka isin tarkaanfattan akkas godhaate kan deemnu. Lewis dot formula jechuun elektiroon dot simboolis ni jedhama. Inni hundeessee akkuma reefu jennee Lewis Gilbert Lewis Ernest jechuudha. Inni kun Ernest jechuudha bakka bu'aa. The Lewis dot formula is notation system proposed by this person 1960 to visualize balance electron in the chemical bonding dha. Kaayyoon gurguddaan lamaan inni formulaa kan akka hundeessuu kan doot formulaa kan akka propose godhu kan isa goosee maali? Tokko elektiroovaalaansii elementoota mul'isuudhaaf yookaan ijaan arguudhaaf fakkeenyaaf kana laaltee arguu hin dandeessu jechuudha. Innis isa fakkeenyaaf meeshaa garaagaraatiin fayyadamtee elektiroonota naannoo isaa jiran marsan san adda baaftu san tilmaamaan bifa dootii godhee akka viijuwaalii nama barsiisuuf tolutti barattoota barsiisuuf akka tolutti tuttuqaa kanaan nama hundeessee jechuudha. Kaayyoon isaatis walnyaatinsa keemikaalaa fakkeenyaaf elementoonni walnyaatinsa keemikaalaa gaggeessan akkamitti akka walnyaatinsa keemikaalaa gaggeessan tooftaa saniin bifa akkam godhee bifa dootii isaanii san akkasii wal qabsiisuutiin kan ibsaa ture jechuudha. Kunis maali faayidaan isaati? Akka barnootaaf tolutti nama haala mijataa uumedha jechuudha. Elektiroonota yoo laalte fakkeenyaaf atoomii soodiyeemii tokko fuutee yoo laalte exactly elektiroonota itti naanna'an ijaan hin gartuu jechuudha. Garuu inni immoo akka fakkeenyaaf ijaan argamutti bifa dootiitti godhee akka namni imeejii sammuu keessatti uumee barnoota sana hin dagannetti kan akka namni irraa hubatu taasisee jechuudha. Kunis keemikaal boondii kamitti akka uuman elektiroovaalansiin meeqa akka jiran akkamitti akka ta'an kutaa kamiin akka peertanii tattaan nama adda baasee nutti himee jechuudha. Lewis shoora guddaa taphate jechuudha. The chemical symbol of an element represents the nucleus and the inner electrons. Well, maal jechuudha? Chemical symbol of element. Chemical symbol yookaan iddo bu'een elementootaa san maaliyyaa maal bakka kan buute yaa nucleusii fi inner electronota gara keessoo jiran kan bakka buuteedha. Maal jechuudha? Kana jechuun hintiin bakka tana jirtu sheelii elektiroononni irra naanna'an beektu jechuudha. Walakkaan isaa kun nucleusii yoo ta'e nucleasiin akka isaa pirootoonii fi niwutiroonii qaba jennee yaadni bakka tana jiru maal jechuudha? Gaafa fakkeenyaaf elementii eegamtoota akkana fudhannee naannoo isatti
bifa dootiitiin elektiroovaalaansii isaanii kan mul'ifnu. Elementii walakkaa jirtu tun akka maalitti fudhanne jaa akka niikulasii fi iinar elektiroonii. Niikulasii fi elektiroonota iinar warri jedhaman fakkeenyaaf isiin elektirooniin naannoo alaa kana jiran awutarmoost yoo jedhaman elektiroonni keessa kanaas seera isaatiin jechuudha. Keessa kana raabsaman kunis ni jiru jechuudha. Isiin fakkeenyaaf awutarmoost elektiroon sheelii irra jirtu tun isii asirra mul'atu tana isii kanatti elementii naannoo elementiitti mul'atu tana yoo taate warreen keessatti hafan kun ammoo iinar elektiroonii jedhaman jechuudha. Warreen iinar elektiroonii jedhaman kannee fi niikulasiin walumaa galatti walitti qabee maaliin bakka buuse elementii tanaan ibsa jechuudha. Elementiin tun waa lama bakka buute jechuudha. Tokko niikulasii bakka buute kan biraan immoo iinar elektirooniidha bakka buute. Garuu dootiin kun maal ibsa jechuudha? Outermost electron elektiroonota sheelii gara alaa irra jiran kan ibsu jechuudha. Garuu dootiin san maal ibsa jaalaa? Well the dot is surrounding the symbol. Dootiin naannawa iddo bu'ee sanii jiran yookaan bakka bu'ee sanii jiran san maal jedhama garuu vaalaansii elektiroonii jedhama jechuudha. Hadeemnu laayik gochuun dagatinaa. Laayik gochuun eegala viidiyoo biree yeroo hunda sabiskiraayib godhaa. Hiriyoota keessaniif sheer gochuun irraa baradhaa. Rule of drawingidha. Kun ammoo maaliif fakkeenyaaf exactly kitaaba keessan irra hin jiru jechuudha. Tooftaan itti diroo goonu seeram ifdantee qabaa jechuudha. Akkamitti akkanumatti tuttuqaa akkuma garreetti hin tuttuqinu jechuudha. Tuttuquu sanii boonni nu barbaachisu ulaagaa guutamuu qabuutu jira jechuudha. Ulaagaaleen kunis maali? Kan jalqabaa elektiroovaalaansii elementii sanii beekuudha jechuudha. Elektiroovaalaansii lakkoofsa yookaan baay'ina elektiroovaalaansii sanii beekuudha jechuudha. Eessaa argatta kana? Isa kana bakka irraa argattu maali? Raabsa elektiroo konfigureeshinii yookaan group nambarii sanirraa argattaa jechuudha. Lakkoofsa group nambarii yookaan raabsa elektiroo konfigureeshinii sanirraa inni gara alarra jiru san maal jechuudha? Baalaansii elektirooniidha waan ta'eef jalqaba baalaansii elektiroonii elementii nuu kannamee san beekuu qabna jechuudha. Lammaffaarratti dot place around the symbol. Simboolii san naannoo simboolii yookaan bakka bu'ee sanitti tuqaalee eessarratti akka tuqinu beekuu qabna. Tuqaaleen naannoo beekamoo afuritti kan tuqamanii tokko gubbaa irratti, lama batamii irratti, sadii leeftiidha, afur raayitiidha jechuudha. Iddoolee haga kanaa jechuudha. Fakkeenyaaf elementiin tun simboolii elementii takkaa yoo taate maal bogooniyee elektiroononni gubbaa irratti tuttuqaman jedha. Kan biraa immoo batamii yookaan gara jalaatti tuttuqaman jedha. Daariiktilee jechuudha. Akkanuma bakka gareen tuqinu jechuudha. Seera inni jee kanatti. Lammaffaa immoo gara leeftii isin tuqinaa gara leeftitti inni jirti. Sadaffaa immoo akkanatti qindeessinaa jechuudha. Tooftaan inni jaanaan gara akkanatti peeritti goonaa jechuudha. Yaadni bakka tana jiru maal jechuudha? Daayireekshiniiwwan afran jechuudha. Isin iistii yoo taate, weestii yoo taate, noorzii yoo taate, saawuzii yoo taate fakkeenyaaf daayireekshinii kanarra keenyaa jechuudha. Yoo isin tun walakkaan isii tun simboolii elementii sanii kan taatu taate haalli itti tuttuqaa san keenyu bifa kana hordofuu qabaa kan jiru jechuudha. Kan biraan immoo no more than two dots are per sideidha. Saayidii tokkorra yookaan saayidii fakkeenyaaf leefti jedhamurra tokko elektiroonii meeqaa ol hin taa'uun qabu? Elektiroonota lamaa ol taa'uun qabu jechuudha. Asumaan fakkeenyaaf iccitiin bakka tana jirtu ammallee karaa biraatiin maali? No more than two gisee jiru fakkeenyaaf lama lamaan roga afran irra gisee keenya meeqa jechuudha? Octet ruuliin ni guutamaa jechuudha. Octet ruuliin osuma lamaa ol hin keenye guutamuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf isii kanarratti yoo ilaaltan asiis lama keenye gaafa lakkoofnu elektirooniin tun meeqa jechuudha? Elektiroononni naannoo kanarratti dootiiwwan kun meeqa jechuudha? 8. Kanaafuu octet ta'ee jira jechuudha. Okkee waliin haa deemnu gara kanatti aanutti yoo deemne fakkeenyaaf faayidaan elektiroon dootii kanaa jechuudha. Bifa kanaan elektiroovaalaansii akka nama exactly naannawa elektiroonii naannawa atoomii sanitti elektiroovaalaansii isaa ijaan arkutti arkaate jechuudha. Kana akkam barattoonni irraa barataa jiran jechuudha. Kunis fakkeenyaaf kan soodeemii yoo ilaaltan raabsi elektiroo konfigureeshinii isaa kana fakkaata. Isii tanarraa immoo isiin tuqaa taate santamii jechuudha. Takka qofa qabaa jechuudha. Soodeemiin asii yoo ilaaltan jiraatan takka qofa naannoo isaatii tuqaa takka qofa qabaa jechuudha. Tuqaan takkittiin sammee eenyu bakka buuti jechuudha. Tokkichaa san bakka buuti jechuudha. Tuqaan asiitiin jechuudha. Kan biraa immoo almuneemii yoo ilaaltan raabsi elektiroo konfigureeshinii isaa 283 garuu kan dootiiwwan achirratti mul'atan meeqa jechuudha? 3 qofaa jechuudha. Akkuma reefu jennee dootiin san simbooliin san maal bakka buuni jennee
inner electron kan jennuun fakkeenyaaf aluminiyeemii kanarratti 2 fi 8 kun inner electron jedhama jechuudha. Kan biraa immoo atoomiin hundinuu walakkaa isaarraa maal qaba? Niikuleesii qaba jechuudha. Niikuleesii fi inner electron qabatee kan jiru maal jechuudha? Akka yaada isaatti simboolicha sanii jechuudha yookaan iddoo bu'ee elementii sanii jechuudha. Fakkeenyaaf aluminiyeemii yoo ilaaltan aluminiyeemiin tun kajeelu jechuudha. Fosforeesiinis akkasii raabsisaa elektiroonii kana fakkaata. Asumarraa akkuma walii galattoonni isin hubachuu qabdan maal jechuudha? Dootiin nuti agarsiifnu tun maal jechuudha? Outer most electronii raabsa electron configuration irra jiru jechuudha. Dootiiwwan kun elektiroonota atoomii sanii hunda osoo hin taane kam jechuudha? Isa outer most irra jiru jechuudha. Hundaafuu isa outer most irra jirutu maal ta'e jechuudha? Bifa Lewis dootii kanaan agarsiifamuu danda'a kan jiru jechuudha. Kan biraan immoo Lewis is a symbol can also be used to illustrate the formation of cation from atom for sodium and calcium as shown below. Fakkeenyaaf soodiyeemii fi kaalsiyeemii fudhatee ilaalee jechuudha. Maal jechaa jira jechuudha? Kana qofa osoo hin taane simbool Lewisiin maal asitti maal fakkeenyaaf isa kanarratti maal argisiise? Elektiroobaalaansii outermost elementii irra jiru bifa dootii kanaan agarsiisee jechuudha. Isa kana qofa osoo hin taane faayidaan isaa kan biraatis ni jira jedhe. Akkamitti kaataayooniin tokko atoomii noormaalii yookaan uumamaan jiru kanarraa kaataayooniin akkamitti akka uumamu akkasumas anaayooniin akkamitti akka uumamu kan nutti himu jechuudha. Fakkeenyaaf yoo fudhannee ilaalle kan soodiyeemii yoo ilaaltan soodiyeemiin akkamitti kaataayoonii uuma. Kaataayoon jechuun maal jechuudha? Asitti kaataayoon jechuun kaataayoon jettu maal jechuudha? Positive ayanii jechuudha. Ayanii positive taate jechuudha. Fakkeenyaaf amma eeyyee kana gubbaa yoo kana goote kun maal jechuudha? Kaataayaniidha jechuudha. Kaataayanii akkamitti akka uumu akkasumas anaayaniis akkamitti akka uumu kan nutti himee jechuudha. Lewis kuni fakkeenyaaf yoo fudhattanii ilaaltan soodiyeemiin asitti elektiroonii takkitti alarraa qabdu san dootii as jirtu san jechuudha. Ilaalta isii as keessa jirtu san fudhattanii yoo ilaaltan elektiroonii takkitti san loos gooteeti kan nuti amma fakkeenyaaf gaafa teooriin dubbifnu akkas jennu san inni bifa akkana bifa dootii kanaan nutti agarsiisaa jechuudha. Takkitti elektiroonii alarraa qabdu san loos gooteeti akkana taate jechuudha. Isiin tun maal himma jechuudha? Kaataayooniin inni baanu san isii tanaa jechuudha. Elektirooniin isiin loos goote sanis akkanuma loos gootee afaan qofa osoo hin jenne exactly ijaan garraa jechuudha. Yoo 2 gootes 2 san bira teessii jechuudha. Yoo 3 gootes 3 bira teessii jechuudha. Kanaafuu akkaataa ittiin immeejii barattoota keessatti uume barattoonni waa'ee elementoota kana akkamitti akka loos godhan akkamitti akka keemikaal reakshinii gaggeessan elektiroobaalaansii akkamii akka qaban sammuu keessatti akka qabatan kan sirriitti namaa galchuu jechuudha. Yoo fudhatan ammaas kaalsiyeemii yoo fudhatte ilaaltan elektiroononni lameen kun maal jechuudha? Elektiroonota lameen outermost irraa qabdu loos erga gootee booda maaliif waan sibiila taateef loos gooteeti maal uumte jechuudha? Kaataayanii uumti jechuudha. Elektirooniin lamaan isiin loos gootes exactly asitti ijaan argaati jechuudha kan barannu. Foormulaa kana kan sirriitti nutti himee jechuudha. Anaayiniifis yoo ilaalle bifuma kanaa jechuudha. Fakkeenyaaf kilooriiniin duraan isa kana yoo lakkooytan fakkeenyaaf asitti kan jiru kana tuttuqaalee tana yoo lakkooytan 7 jechuudha. Elektirooniin outermost irraa fakkeenyaaf kilooriiniin garee 7ffaa waan ta'eef elektiroonii gara alaarra jiru irraa meeqa qaba? 7 qaba jechuudha. Raabsi elektiroobaalaansii kilooriinii asii yoo ilaaltan ni jira jechuudha. Kilooriinii asii yoo ilaaltan raabsi elektiroonii isaa 2 8 7 jechuudha. Maaliif lakkoofsi atamaa kilooriinii meeqa? 17 waan ta'eef 17 gaafa raabsinu kana fakkaata jechuudha. Kanaaf outermost elektirooniin isaa yoo lakkootan tuqaalee as jiran kana 7 jechuudha uumamaan. Garuu maal jenna? 8 guuttachuudhaaf yookaan stabil ta'uudhaaf kilooriiniin dirqama elektiroonii takka ala irraa fudhachuu qabdii fayyadnu san kunoo elektiroonii takkitti sanitti dabaleeti maal uumte jechuudha? Foormii anaayiniitiin teessii jechuudha. Suuteettanii yoo ilaaltan amma tuttuqaan reefuun as duraan 7 turte san amma tuttuqaan asitti san meeqa taate jechuudha? 8 taati. Garuu 8 san elektiroonii san takka alaa fudhachuusii maaliin ibsaa jira jechuudha? Yoo ilaaltan tuttuqaalee tana keessaa takka negatiivaan akkanatti teessii jechuudha gubbaa isaatirra toora kanatti jechuudha. Toora sanitti maal qabdi jechuudha? Negatiiva qabdi. Negatiivni sun maal ibsite jechuudha? Elektiroonii isiin asirraa fudhatte tana ibsiti jechuudha. Elektiroonii isiin fid dabalte tun alarraa liqii takka fudhatteeti 8 tana guuttattee jechaa jirti jechuudha. Himti jechuudha akkasitti. Kanaaf tooftaa kanaan nama akka barnoonni sirriitti namaa galu
lafa kaayee jechuudha Lewis. Fakkeenyaaf tanaas yoo ilaaltan salfariis bifuma kanaa yoo ilaaltan alarraa salfariin garee jaffaa waan argamtuuf raabsi elektiroo baalaansii siitirraa gara alaatirraa meeqa qabdi jechuudha 6 qabdi jechuudha. Outermost elektiroonii kan jennuun san jechuudha. Garuu 8 guuttachuudhaaf meeqa hafaaf jechuudha 2tu hafaaf jechuudha. Elektiroonii lamaan sanis fudhattee maal uumti jechuudha anaayinii uumti. Wanni elektiroonii fudhatte takka maal uumti anaayinii uuma. Wanni elektiroonii luus godhe takka maal uumti kaataayinii uumti jechuudha. Kanaaf faayidaan isaa elektiroo baalaansii qofa argisiisuu qofa osoo hin taane akkamitti atoomii tokkorraa kaataayiniin akka uumamu akkasumas anaayiniin akka uumamu kan nutti hime jechuudha. Foormulaan Lewis kun faayidaa guddaa kan nuun qabudha. Hanqinoota muraasa kan qaban yoo ta'e illee faayidaan inni qabus guddaadha jechuudha. Kan biraammoo teebiilii kanarraas yoo ilaaltan fakkeenyaaf ayoonik koompaawundiidhaaf gaafa keenyu foormulaa kana fayyadamna jechuudha. Gaafa ayoonik koompaawundiidhaaf Lewis kana keenyu bifa kanaan keenya jechuudha. Bifa biraakeetii of keessaa qabuu fi dootii of keessaa qabu akkasumas chaarjii elektiroonii fudhatee fi baasee isaa kan argisiisu. Asirratti wanti akka tan isin himu ayoonik koompaawundiidhaaf gaafa keenyu foormulaa kamiin keenya jechuudha. Bifa biraakeetii of keessaa qabuu fi akkasumas ayoonii qabu akkasumas dootii qabuun keenya jechuudha. Kan ayoonik koompaawundiidha. Ayoonik koompaawundii qofaaf akkana keenya jechuudha. Fakkeenyaaf osoo koovalaantii ta'e maal keenya bifa sararaa fayyadamiin akkana keenya jechuudha. Fakkeenyaaf kaarbanii fi haayidiroojiiniidhaaf yoo keenye akkasii wal qabsiisnaa jechuudha. Sararaan wal qabsiisnaa jechuudha yoo maal ta'e koovalaantii boondii fa'aa yoo ta'e jechuudha. Garuu ayoonik boondiidhaaf maal fayyadamna jechuudha. Bifa kanaan biraakeetii akkasumas ayoonii chaarjii fudhatuu fi baasuusaa chaarjii hanga inni baase hanga inni fudhate bira keenyee kan bifa kanaan argisiifnu jechuudha. Fakkeenyaaf maagneziyeemii tana yoon isin agarsiise maagneziyeemiin fakkeenyaaf elektiroonii lameen baalaansii elektiroonii san jechuudha outermost irraa qabdu san taree kun tanaama fakkeenyaaf elementoota takkaaf outermost elektiroonii isa ilaalaa jirra jechuudha. Garuu amma immoo gara keemikaal reakshinii seennee jirra jechuudha. Maagneziyeemii fi oksijiiniin gaafa reakshinii gaggeessan akkam godheeni jechuudha. Maagneziyeemiin asii elektiroonii outermost lameen kana maal godha loosti godha. Loosti irraa godha jechuudha. Oksijiiniin maal guuttatuudhaaf istabiil ta'uudhaaf yookaan 8 guuttachuudhaaf 2 barbaada deemti jechuudha. Lamaan tana gaafa maagneziyeemii tanarraa fudhatte elektiroonii lameen tana fudhattee meeqa gootte jechuudha 8 guuttetti yookaan okteet taati jechuudha. Gaafa as ilaaltan asii yoo lakkooftan tuqaaleen tun 6 jechuudha. Gaafa immoo maagneziyeemii tanarraa lameen tanatti hidhattu meeqatti guddatte jechuudha. Bakka tana yoo lakkooftan 8 taati jechuudha. Bakka tanatti 8 taati. Elektiroonii lameen information guutuu hanna jechuudha. Fakkeenyaaf inni kun information guutuu si hanna. Akkatti hannu maagneziyeemiin elektiroonii lama baasuusaa ni himaa jechuudha. Lama biratti kana poozitiiva godhe jechuun maal jechuudha? Lama irraa baaseeti istabiil ta'ee taa'u jira jechuudha. Kana jechuun kan biraan immoo kan oksijiinii gubbatti yoo ilaaltan bakka tana gubbatti yoo ilaaltan lama godhee negatiiva godhee jira jechuudha. Maal jechuudha? Elektiroonii lama alarraa yookaan elementii asiin jirtu tanarraa fudhatee jechuudha. Elementii isa duuba jirtu tanarraa lama fudhatee maal uume jechuudha? Elektiroonii tana 8 godhate malee duraan 8 qaqqabaa jechuudha. Information guutuu dabarsa jechuudha. Kun gara keemikaal reakshiiniittis keemikaal reakshiniin tokko akkamitti gaggeeffamus bifa kanaan kan nutti hime jechuudha. Tooftuma kanaan kaalsiyeemii fi filooriiniis gaafa ol nyaatan elektiroonii lameen tana kannite toofta kanaan reaaktii kan wal godhan ta'uusaa kan nutti hime jechuudha. Kanaaf asirraa wanneen akka waliigalatti hubachuu nuti qabnu foormulaan Lewis nutti himu tokko elektiroo baalaansii elementoota agarsiisuu kan biraan immoo keemikaal reakshiniin akkamitti akka gaggeeffamu kan nutti himu jechuudha. Karaa biraatiin immoo kan biraa kun akkasumatti kunilleen gaafa fakkeenyaa fi istiraakcharii isaaniitiin kaasee godhuus maal jechuudha. Exactly isii tana waan sirriitti hubachuu qabdini jechuudha. Isiin tunis isuma akka reefuu fakkeenyaaf teebilee keessa jirtuu san bifa maaliitiin jechuudha. Bifa istiraakcharii isiitiin gaafa kaasu. Fakkeenyaaf soodiyeemiin meeqa qabdi? Lakkoofsa atoomaa soodiyeemii meeqa qabdi? 11 qabdi jechuudha. 11 qabdu san kana yoo raabsine 2 8 takka ta'a jechuudha. Bifa kanaan gaafa sheelii kanarra raabsinu sheelii alaa kanarraa kun amma fakkeenyaaf bakka tanallaa yoo ilaaltan bakka keelloo tana jechuudha. Elektiroonii takka bakka sanirraa qabaa jechuudha. Elektiroonii takka itti sana kan godhu jira. Kilooriiniidhaaf kan naa jira jechuudha. Bakka tanaa elektiroonii takka kophaa qabdi.
Gaafa immoo soodiyeemii tanarraa takkittii san fudhattee peer taatee jechuudha. Asii peerii uumti jechuudha. Soodiyeemiin sheelii gara alaa jirtu san elektirooniin eegarraa loos taate booda sheeliin elektiroonii malee hin jiraattu. Elektirooniin irraa loos taate jechuun sheeliin san ni badaa jechuudha bakka sanii. Bakka sanii badee maal ta'a? Atoomiik saayiziin isaa akka xiqqaate jechuudha. Duraan sheelii meeqa qabaa? 3 qabaa. Asitti sheelii 3 qabaa. Takkittii gara alaa jirtu sun gaafa irraa baasu sheelii meeqa qaba jechuudha? Asitti 2 qaba jechuudha. Garuu kilooriiniin elektiroonii guutuu waan hin qabneef sheelota 3 san irratti elektirooniis guuttattee jechuudha. Duraan elektiroonii 7 qabdi, amma immoo 8 godhatteetteeti. Gaafa keemikaal riyaashinii gaggeessus bifuma kana fakkaata jechuudha. Kan kaalseemiitiis akkasumatti elektiroonii 2 kilooriinii 2 kanna jechuudha. Bifa kana riyaashinii wal nyaata keemikaalaa bifa kanaan gaggeeffamaa kan jiru jechuudha. Exactly yoo jaallallee mul'atu malee yoo fakkeenyaaf kilooriinii fi kaalseemii kallattii waliin neenee akkamitti akka tiraanisfer godhu jira yoo laalle exactly mul'atu. Garuu gaafa dooti liwus kana fayyadamnu exactly akkaataa inni itti daddarbu san sirriitti hubachuu dandeenya jechuudha. Kan biraa immoo kan biraa qabxiileen kana keessaa cuunfee fidee jira jechuudha. Formation of ions and ionic compound jedha. Toopikii keessan irra jira jechuudha. Ionic compound jechuun compoundota akkamitti uumamu jechuudha. Compoundota elektiroonii waliif tiraanisfer godhee yookaan walii kannee uumamu jechuudha. Isaan sunis compoundonni sunis meetaalii fi nam meetaaliidha jennee turre. Kunis elektirooniin garamirraa garamitti kan namti halaa'u elektirooneegatiivitii xiqqaa qaburraa garamitti deemee jechuudha. Gara isa elektirooneegatiivitii guddaa qabutti darba jechuudha. Elektirooniin tiraanisfer gaafa jennu garamirraa garamitti tiraanisfer taas beekuun gaariidha jechuudha. Eessarraa garamitti ta'a? Fakkeenyaaf meetaalii tana bakka tanaa dhiisee maal jechuu danda'a jechuudha. Elektiroon kan tiraanisfer from high electronegative to jee akkanatti isin dogoggorsiisuu danda'a jechuudha. Kana waan ta'eef rogoon tan qabachuu danda'u jechuudha. Sibiilonni maal qabu? Elektiroonegatiivitiin isaa xiqqaa qabaa jechuudha. Garuu sibiilaloonni maal qaba jechuudha? Elektiroonegatiivitii olaanaa qabaa jechuudha. Karaan inni tiraanisfer taasisan immoo low elektiroonegatiivitii irraa gara inni kun dogoggoraa jechuudha. Garamirraa garamitti deema jechuudha. Low elektiroonegatiivitii irraa gara high elektiroonegatiiv atoomitti tiraanisfer ta'a jedhu inni kun raayitiidha jechuudha. Kanaaf meetaalii irraa gara nam meetaalii qofa jettanii qabachuu osoo hin taane nam meetaal jechuu fi meetaalii kamtu elektiroonegatiivitii guddaa qaba kamtu xiqqaa qabaanis beekuun gaariidha jechuudha. Kan itti aanu gabaabsineetuma ibsinu. Formation of ioniidha. Ioniin akkamitti uumamu? Harma reefu sanii jechuudha. Ioniin akkamitti uumamu? Elektiroonii irraa baasee yookaan elektiroonii akka seepti godhee maal uuma jechuudha? Ionii uumaa jechuudha. Atoomiin tokko fakkeenyaaf noormaalii atoomiin akka jirtu tokko atoomiin soodiyeemii akka jirtu tokko fakkeenyaaf elektiroonii awutormoostii irraa akka qabdu san kun amma fakkeenyaaf maali? Atoomiidha akkatti yoo qaxxaa'e atoomii jedhama. Gara ioniitti yoo jijjiiramu akkam godheeti kan jedhu maal ta'a? Elektiroonii takka irraa baasa. Elektiroonii takka irraa baaseeti gara maalitti jijjiirama? Gara kaataayooniitti jijjiirame pilaas elektirooniin irraa baatisanis ammoo asuma bira jirti jechuudha. Kunoo bifa kanaan akka bira keessa exactly waan namatti himu jechuudha. Anaayoniinis akkamitti akka uumamu nutti hima jechuudha. Kanaaf kun faayidaa maaliiti jechuudha? Faayidaa Lewis kana jechuudha. Kan biraan immoo Lewis structure for ionic compoundidha. Lewis structure ionic compoundidhaaf gaafa barreeffamu bifa maaliitiin barreeffama jechaati kan turre bifa biraakkeetiif keessaa qabu. For eenyuuf ionic compoundidhaaf tokko barreessuudhaaf maal beekuu qabda jechuudha? Biraakkeetiidhaaf biraakkeetii qabaachuusaa. Kan biraan immoo chaarjii poozitiivii moo neegatiivii kan jedhus qabaachuusaa akkasumas baay'ina elektiroovaalaansii atoomota kennamanii sirriitti beekuu qabda jechuudha. Kunis gaafa amma fakkeenyaaf gaafa maagneziyeemii ibsinu maagneziyeemii fi oksijiiniin gaafa riyaakshini gaggeessanii dhumarratti piroodaaktiin isaa akkamitti ta'a? Foormulaa Lewisiin kaayoo akkasiin jiru taate bifa kanaan ibsuu danda'u qabda jechuudha. Lameen as gubbaatu maal ibsiti? Elektiroonii lameen maagneziyeemiin irraa dhuftee oksijiiniin fudhattee 8tti guuttattee san jechuudha. Kanaaf akkuma reefu ibsine kana jechuudha. Faayidaa Lewis keessaa kunis kan itti aanu laayik gochuun dagatinaa sabiskiraayib godhaa hiriyoota keessaniif sheer godhaa. Kan itti aanu waan ajaa'ibu waan gaariidha kunillee ciminnii fi dadhabina qaba jechuudha. Lewis kun cimina qaba
dadhabina mataa isaa qaba jechuudha. Maali ciminni isaa? Maali dadhabinsi isaa? Limiteeshiniin isaa maali kan jiru bal'inaan kan waliin ilaallu. Kunis kitaaba keessa irra hin jiru. Fudhata akka keessa jechuudha bal'inaan kan inni jiru. Fakkeenyaaf fuulduratti isa kana diidanii bal'inaan sirrii barattu. Amma fakkeenyaaf hin tiisinee kaa'uun baay'ee isin fayyada jeetii yaada. Ciminni Lewis dot structuring ciminni isaa maali? Wanni nu fayyada jechuudha yookaan faayidaan isaa maali? Tokko visualizing akkuma reefatu agarre balance elektiroonii exactly akka waan ijaan agarrutti bifa dootiitiin tooftaa akkaataa isaan itti tatta'an, akkaataa isaan itti peertan, akkaataa isaan itti arrange ta'an exactly akka nama argutti agarree jechuudha. Kun faayidaa Lewis structureeti. Kan biraan immoo predictive bonding pattern singiliidha moo dabiliidha yookaan triple bondiidha. Kun maaliif dalaga jechuudha? Gaafa fakkeenyaaf amma kaabalantii bondii keessatti seera kanaatu jira jechuudha. Seerri kun amma kaabalantii bondiidhaaf sirriitti kan hojjetu jechuudha. Bondii meeqa uume kan jiru fakkeenyaaf kaarboon daayoksayidii uumtan kaarboon daayoksaydiin oksijiinii wajjin bondii meeqa uume kan jiru tooftaa kamiin arreenji ta'a kan jiru nama nutti hime jechuudha. Asitti kaarboonii seentiraali ta'ee oksijiiniin asiin tokko immoo gamanaan fakkeenyaaf inni kun maal uume jechuudha. Kaarbooniin oksijiinii tokkoon tokko oksijiinii wajjin maal uume jechuudha. Bondii meeqa uume kan jiru exactly akka garree jechuudha. Sarara akka sararri kan akkanumas sararree osoo hin ta'in jalqaba elektiroonii oksijiiniitis jaan keenyeeti bifa dootii saniin akka inni geessanitti akkas keenyee erga keenye booda maal goone jechuudha. Asittis ka kaarbooniitti akkas keenye oksijiinii kaanitti akkas keenye dootiidhaan akkas erga keenye booda maal argisiifne jechuudha. Isaan kana sararaan wal qabsiifne jechuudha. Tuqaalee kana sararaan wal qabsiifne ulaagaa inni isaa kana guudnee jechuudha kan argisiifne. Kanaaf boondiin meeqa akka uumamte nama nutti himuu danda'edha. Kan biraan immoo octet ruuliin akkamitti akka appilaayi ta'u akkamitti akka elementiin tokko octet ruulii guutu qixa sirrii ta'een kan nutti hime jechuudha. Kan biraan immoo loompeerii kan nutti hime jechuudha. Loompeer jechuun maal jechuudha? Elektiroonii boondii uumuu keessatti hirmaatiin fakkeenyaaf yoo asitti yoon isin agarsiise fakkeenyaaf ka bishaanii yoon isin agarsiise eenyutu seentiraaliidha? Oksijiinidha. Seentiraal atoomii ulaagaa isinitti hima. Fuulduratti bal'inaan barattu kitaaba keessanii kanarra bal'inaan hin jirtu kamtu seentiraalii ta'a kan jiru seentiraalii ulaagaa qaba. Oksijiiniin asirratti seentiraaliidha. Oksijiiniin ala jalqaba meeqa qaba? Elektiroonota naannoo isaa jiran jalqabanii keenyaa jechuudha. Akkanumatti itti sararree osoo hin ta'in elektiroonota ijaan isaanii keenyaa gubbaa lama jalaa lama qarqara kanaa lama qarqara kanarra takka keenya asirraas takka keenya akka boondii uumuuf nu mijjatu yoo goone san booda haayidiroojiinii takka gamanaan keenyaa jechuudha. Kan booda haayidiroojiiniin asii takka qaba. Haayidiroojiiniin inni kunis takka maddiif cinaa qaba jechuudha. Kana booda isaan kana maal wal godhan jechuudha? Sheer godhan. Kaabalantii boondiin akkamitti uumama inni elektiroonota waliif sheer godhuudhaan elektiroonota kana wal jidduutti asiifatanii akka tokkotti waliin fayyadamanii jechuudha. Kunis elektiroonota kana waliif fidatanii wal jidduu kaatanii waliin fayyadamanii jechuudha. Kana booda bifa kanaan akkanatti uumamaa jechuudha. Loompeerii meeqa hafe jechuudha? Jalattis lama gubbattis elektiroonii lama waan ta'eef loompeer jechuun maal jechuudha? Lama jechuudha. Loompeerii meeqa uumame gisee nuun jimma fakkeenyaaf isii tanaan akka loompeerii takkatti tunis akka loompeerii takkatti loompeerii meeqa uumame jechuudha? Lama uumame jechuudha. Kanaaf baay'ina loompeerii yookaan boondii elektiroonii boondii keessatti hirmaatii yookaan elektiroonii boondii uuminii kan nutti hime jechuudha. Asirraa beekuu ni dandeenya yookaan identify godhuu adda baasuu dandeenya jechuudha. Elektiroonota meeqa boondii uume meeqaatu boondii uuminii jenneetillee adda baasuu akka dandeenyutti kan nutti hime kun cimina eenyuti jechuudha? Lewis structure formulaati jechuudha. Kan biraa ammoo how to central fakkeenyaaf atoomiin tokko kamtu seentiraalii akka ta'u ulaagaa qaba jechuudha. Seera kana kanatti qixa sirriitiin kakaa'ee kitaabni tokko illee hin jiru jechuudha. Hangaan fi birraa baradhe keessatti garuu ammarraa kana intii qabachuun baay'ee isin fayyada. How to identify central atomii akkamitti beekna? Atoomiin tokko seentiraalii ta'uu akkamitti beekna? Fakkeenyaaf gaafa kaabalantii inni kun maaliif dalaga jechuudha irra caalaan koovalantii boondii gaafa uumnu jechuudha. Koovalantii boondii gaafa uumnu formulaan kun baay'ee kan nu fayyadu ta'uu isaati jechuudha. Lewis kun asuma jalatti kan waliin ilaallu ta'a. For simple rule itu jira jechuudha. Seerota gurguddoo afuriitu jira. Tokko single atom rule kan jedhamu jira jechuudha. Usually the element that appears only once is the chemical formula is central atom. Maal jechuu kana yaada jechuu yaadni isaati
si'a tokko isiin si'a tokko jirtu san walakkaa taati. Fakkeenyaaf kanuma bishaanii fudhadhaa meeqa biraa dhiisaa. Kanuma bishaanii yoo fudhattan fakkeenyaaf elementiin si'a takka qofa yookaan atoomii takka qofa qabdu tames keessaa oksijiiniidha jechuudha. Oksijiiniin atoomii takka qofa waan qabduuf maal taati jechuudha? Seentiraalii taati jechaa jira jechuudha seerri kuni. Fakkeenyaaf bishaanii kun yoo fudhanne oksijiiniis maal taati jechuudha? Seentiraal atoomii taati. Maaliif? Waan si'a takka argamtuuf. Si'a takka waan argamtuuf yookaan atoomii takka qofaan waan jirtuuf maal taati jechuudha? Singil atoom ruul wanni inniif atoomii takka qofaan kan jiruutu seentarii seenaa jechuudha. Kana jechuun kan biraa immoo asittis yoo ilaaltan kaarboon daayoksayidii keessattis yoo ilaaltan kaarboon daayoksayidii keessattis yoo ilaaltan atoomii takkaan jiru eenyu jechuudha? Kaarbooniidha. Kanaafuu kaarbooniin maal ta'a? Seentiraalii ta'a. Akkuma reefu isin itti hiinisan kaarbooniin seentiraalii ta'a. Seera kan fayyadamneeti seera singil atoom ruul jedhamuun salphumatti kamtu seentiraal akka ta'u kamtu terminaala atoomii akka ta'u salphumatti adda baasuu ni dandeenya jechuudha. Kan itti aanu seerri itti aanu immoo seerri lammaffaan seera maaliiti jechuudha? Kunis seera elektiroonegatiiviitii ilaaluuti. Seera elektiroonegatiiv ruuliidhaan jechuudha. Isiin seentarii teessu eenyu jechuudha? Isii elektiroonegatiiviitii xiqqaa qabdu jechuudha. Fakkeenyaaf koompaawundoota jiran san ati akkas ilaaltee sanbooda elektiroonegatiiviitii kamtu xiqqaa qaba. Fakkeenyaaf kanuma seera fakkeenyaaf kanuma reefu san kaarboon daayoksayidii sana osoo fudhattanii kaarboonii fi oksijiinii kamtutu elektiroonegatiiviitii xiqqaa qaba jechuudha. Kaarbooniitu xiqqaa qaba jechuudha. Maaliif akkamitti elektiroonegatiiviitii xiqqaa qabaachuu isaa beekna? Garamitti argama? Gara leeftiitti argama. Yookaan fakkeenyaaf elektiroonegatiiviitiin garamirraa garamitti dabalaas beeku wanti sanis isin jalaa kun qabdu jechuudha. Elektiroonegatiiviitiin leeftirraa gara raayitii gaafa akka deemnu elektiroonegatiiviitiin maal ta'a? Elektiroonegatiiviitiin inkiriis ta'a jechuudha. Elektiroonegatiiviitiin inkiriis from left to right dha jechuudha. Koompaawundoota fakkeenyaaf elementoota kaarboonii fi oksijiinii keessaa kamtu gara leeftiitti jira? Kaarbooniin gara leeftii jira. Kanaaf isni as jiru isa as jiru caalaa maali? Elektiroonegatiiviitii xiqqaa qaba jechuudha. Kanaafuu inni elektiroonegatiiviitii xiqqaa qabu seentarii seenaa kan walakkaa seenaa jechuudha yookaan seentiraal atoomii ta'a. Kan biraan immoo sadaffaan immoo seera sadaffaan never in the middle rule. Si'a tokkollee middle ruulii ta'uu warra hin dandeenye jira jechuudha. Waan fedhanii hojii jiraatanis piripeeriyaalii yookaan terminaal atoomii warra ta'an qofa. Kunis maali? Haayidroojiiniidha. Haayidroojiiniin boondii tokko qofa waan uumuuf sababa boondii tokko qofa uumuu danda'uuf seentiraal atoomii numaa hin ta'u jechuudha. Kanaafuu haayidroojiin is always what outside yookaan terminaaliidha jechuudha. Terminaal atoomii ta'uu danda'a malee seentiraalii ta'uu numaa hin danda'u. Seera kanaas beekuu qabda jechuudha. Akkasumas filooriiniin highly electronegativity and almost always stays on the outside dha. Maal jechaa jira kunis haayidroojinii fi filooriiniin jechuu ni dandeessan jechuudha. Walii galatti haayidroojinii fi filooriiniin terminaalii malee seentiraal atoomii ta'uu hin danda'anii jechuudha. Sababni haayidroojiniin ta'uu hin dandeenyeef boondii tokko qofa waan uumuu fi sababni filooriiniin ta'uu hin dandeenyeef immoo elektiroovaalaansii olaanaa waan qabuufi. Atoomoota jiran keessaa elektiroovaalaansii olaanaa kan qabu jee chaaptarii afuraffaa keessatti ni yaadadha jechuudha. Atoomoota gabatee pireedikee keessa jiran keessaa elektiroonegatiivitii olaanaa kan qabu filooriinidha. Kanaaf elementiin seentarii ta'uu danda'u elektiroonegatiivitii maal qabaatu qaba jenne xiqqaa jenne. Elektiroovaalansiin isii ol qabu hin jiru waan ta'eef seentiraalii seenuu hin dandeessu jechuudha isiinis. Kan biraa immoo seerri afuraffaa fi inni dhuma kaarboonis ekking fayyadu jira jechuudha. Kaarboonis ekking ruul. Kaarbooniin koompaawundii fedhe keessatti abbaa fedhe hojii yoo jiraatte maal taati? Seentiraal atoomii taati jechuudha. Faallaa isii eenyuti jechuudha? Faallaa haayidroojinii fi filooriiniiti jechuudha. Filooriinii fi haayidroojiniin bakka barbaadan yoo jiraatan maal ta'ani? Terminaal atoomii yoo ta'an garuu faallaa kanaatiin kaarboonis ekking ruul kan jedhu jalatti maali? Kaarboonii yeroo hunda koompaawundii fedhe keessatti maal ta'e jechuudha? Seentiraalii ta'uu isaati jechuudha kan nutti himu. Seentiraal atoomii ta'uunsaa seerota afran kana hordofnaan atoomii kamtu seentiraaliidha. Atoomii kamu piripeeriyaala jettee hin rakkattu jechuudha. Kanaaf seera kana hordofaa jechuun barbaada. Kan itti aanu immoo limiteeshinii isaa ilaallee paartii kana haa goolabnu. Limitation of the Lewis dot structure akkuma cimina kana qabu yookaan akkuma faayidaa guddaa qabu hanqinoota muraasa ni qaba jechuudha. Lewis formulaan hanqinoota qabu jira jechuudha. Isaan kunis tokko ood ruuliidhaaf hin dalagu. Ood elementii moolekiyuul warri ood elektiroon moolekiyuul warri jedhamuun fakkeenyaaf elektiroonii waliigalaa
Kompaawundicha sanii gaafa lakkooftan OD'dha jechuudha. Lakkoofsa maangoo fayyadaman jechuudha. Lakkoofsa maangoo fakkeenyaaf yoo fudhattanii ilaaltan kan naayitiroojiin moonoksaayidii kana yoo ilaaltan naayitiroojiiniin garee meeqaffa jira? Naayitiroojiiniin garee shanaffaadha. Oksijiiniin garee meeqaffa? Garee ja'affaadha. Elektiroonota awutarmoostii irraa meeqa qaba? Inni kunis akkuma garee isaaniitti hojii wal qixa waan ta'eef kun 5 qaba. Guruppii ja'affaa jirus elektiroo baalaansii san 6 qaba jechuudha. Isaan kana yeroo walitti daanu meeqa jechuudha? 5 fi 6 gaafa walitti daanu 11 ta'a jechuudha. 11 lakkoofsa OD'dha moo ifini OD'dha jechuudha. Kanaafuu lakkoofsa OD akkanaa kanaaf seerri Lewis san maal ta'a jechuudha? Hin hojjetu jechuudha. Kan biraan immoo incomplete octetidha. Warra lakkoofsa warra maal hin guunneetu jira jechuudha. Warra osoo seera 80 yookaan octetii san hin guunne istabiltanii taa'uu danda'aniitu jira jechuudha. Fakkeenyaaf yoo fudhattanii ilaaltan boroon filooraayidii. Fakkeenyaaf borooniin garee meeqaffaadha? Borooniin garee sadaffaa waan ta'eef awutarmoostii elektiroonii meeqa qaba jechuudha? Awutarmoostii elektiroonii 3 qaba jechuudha. 3 isaatu filooriinitti hidhatee jira jechuudha. 3 isaatu filooriinitti hidhate. Filooriinitti erga hidhatee booda fakkeenyaaf bakka filooriinii wajjin asii tokko filooriinii kana wajjin boondii uume tanarraa asirraa 2 qaba. Asirraa 2 qaba. Asirraa 2 qaba jechuudha. 2 si'a 3 jechuun meeqa jechuudha? 6. Garuu okteet hin taane. Seera 8 sana hin guunne. 8 gadi kanatti garuu kompaawundiin kun maali? Istaabilitee jira jechuudha. Kompaawundichi kun istaabilitee jira. Warreen seera 8 osoo hin guunne istaabilitaaniifis hin hojjetu jechuudha. Kanaatu hanqina taati. Kan biraa immoo ekspaandid okteet seera 8 warra caalu. Warra 8 ol kutuu jira jechuudha. Fakkeenyaaf yoo fudhattanii ilaaltan saalfar heksaafiloorayid kan jedhamu jechuudha. Saalfar heksaafiloorayid kan jedhamu kanarra yoo ilaaltan saalfariin elektiroonii garee meeqa fayyada? Garee ja'affaa waan ta'eef elektiroonota awutarmoostii 6 qaba jechuudha. 6 isaaniitu gaafa filooriin tokko filooriinitti wajjin boondii uume 1 2 3 4 5 ammallee takkatti daanaa 6. Fakkeenyaaf hidhoo takkittii tanarra yookaan boondii takkittii tanarra elektiroonii 2 jira jechuudha. Tanarraas 2 jira jechuudha. Tanarraas 2 jira jechuudha. Tanarraas 2 jira. Tanarraas 2 jira. Tanarraas 2. 2 kana seejee jechuun meeqa? 12 jechuudha. Kanaaf 8 ol kutee jira jechuudha. Warra ekspaandid okteet jechuun warra okteet ruuliidhaa ol jiraniifis maal jechuudha? Hin hojjetu jechuudha Lewis. Kan biraan immoo lack of 3 dimensionidha. 3 dimensionii argisiisu jechuudha. Lewis 3 dimensionii argisiisuu hin danda'u. Maal argisiisa? Elementii tokko akkanumatti horizontaalii katti agarsiisa malee ol dheerina elementii kanaa isii akka taate hin himu jechuudha. Kanaaf 3 dimensionii argisiisuu hin danda'u. 3 dimension kan jedhu kun asumaan maal jechuu isaati? Fakkeenyaaf kiiyubii takka yoo ilaaltan kiiyubii qabee kiiyubii gisee barbaadan fakkeenyaaf fiiziksii irratti qabee kiiyubii gaafa barbaadan L yookaan leengisii taayimsii wiidzii taayimsii heet hin jettanii 3 kana jechuudha. Dheerinaas qabu, wiidziis kan qabu akkasumas olees kan qabu daayireekshina kana argisiisuu hin danda'u. Maal qofa argisiisa jechuudha? Horizontaalii leengisii fa'aa qofa argisiisa jechuudha. Lewis kuni kan biraan immoo riisonaansiidha. Kunis kutaa fuulduraa keessa bal'inaan kan hin barattanii haga tokko ni jira jechuudha. Sun duraati ammoo asitti entii qabaachuun keessan gaariidha jechuudha. Riisonaansii istiraakcharii mul'isuu hin danda'u. Riisonaansii istiraakcharii jechuun boondii jijjiiruu jechuudha. Fakkeenyaaf oozoonii yoo fudhattan ilaalu asitti oozoonii fakkeenya fudhatee yoo ilaale oozooniin oksijiinoonni 3 akkanatti ta'anii jechuudha. Si'a tokko dabil boondiin jidduu seena, si'a tokko garana dhufa, si'a tokko akkana shifti ta'aa deemaa jechuudha. Riisonaansii jechuun dabil boondiin irra deddeemtee irra jijjiiramu jechuudha. Fakkeenyaaf beenziin riingii keessattis beenziin riingiin fakkeenya riisonaansii istiraakchariiti. Dabil boondiin akka jirtu sun takka gubbaan dabalee akkana dabil boondii kaa'ee jechuudha. Dabil boondiin tun asii kaatee as dhuftee isiin as duraan jirtu garas shifti ta'uun sun akkasitti shifti ta'aa dhuftee dhumarratti maal godhan jechuudha? Foormulaa beenziin riingii inni sirrii akkana godhan haayibriidaayisd kan ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf akka sanitti tooftaa kana hunda nuun argisiiftu jechuudha. Kan Lewis kuni sababa saniif teooriin biraa kireet ta'e jechuudha. Kanaaf hanqinoonni isaa kana ciminni isaa kan reefu jennisanii nagatti jechuun barbaada. Teenkuu nagaa walitti nu adeemsu paartii 3ffaa fi itti aanuun chaaptarii 5ffaa kana jechuudha. Exersaayisii kanarraa kaa'anii kan itti fufnu yeroo biyyee nagaan na jiraadha. Nagaa walitti nu adeemsu. Teenkuu.